Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed oduu ajaa'ibaa hincitii guddoo gadi baasee jira. Torbaan lamaan darbe kana qofa keessa milishaa fi poolisii akkasumallee riippii fi farra riphee loltoota dabalatee namoota 600tu qaama mootummaa irraa duguugame jechuun maxxansee jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed akka malee kan inni kaasee suuraa isaallee maxxansee irraa dubbate. Nama isin amma iskiriin irratti suuraa isaa argitan kana maqaan isaa Komaandar Geetaachoo Bazzuu jedhama jechuudha. Nama akkan jechuudha adda durummaan hoogganaa ture jechuudha. Nama jabaadha. Mee nama kanallee oduu isaa bal'inaan isiniin gaha jechuudha. Akkasumallee Jawaar Mohaammed akkamiin hincitii kana daataa kan akkamiin akka argatuu danda'e akkasumallee wanni kun dhugamoo soba kan jedhu mee adda baasnee isinitti himna jechuudha. Daawwattoota keenya waa'ee hidha Abbaay irratti illee oduu waan qopheeffanne qabna jechuudha. Bulchiinsi Keeniyaatii fi bulchiinsi Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad akkuma beekamu guyyaa muraasa dura qaama walii shukkuumuun akkasumallee namoota hedduu biratti dinqii guddaa uumanii turan jechuudha. Isaan kanarratti illee waan qopheeffanne qabna. Maaltu uumame kan jedhu muummichi ministeera hidha Abbaayyaa kun eega xumurame boodan sodaa guddaa keessa galuun jechuudha. Ibsa warri Araboota baasellee miidiyaan Itoophiyaa tokkolleen akka irratti miidiyaan gabaasa tokkollee akka irratti hin dalagne isallee ugguree jira jechuudha. Bal'inaan isiniin daawwattoota keenya akkam jirtu baga irra deebiin gara chaanaala Oromoon dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kallattiimaan gara oduu keenyatti ceena jechuudha. Akkuma beekamu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed yookaan falmaan mirga dhala namaa yeroo hedduu mootummaa kana qeequun kan beekamu jechuudha. Daataa ajaa'ibaa hincitii ajaa'ibaa gadi baasee infoo kana gaa eessaa akka inni argatu ifa kuni namoonni biyya keessa jiru harki irra guddaan qaama mootummaa keessa ta'anii kan mootummaa kana basaasaa jiranilleen ni beekama. Akkasumallee osuma mootummaa waliin jiranu mootummaa kana dirqamaan akka uummanni fi akkasumallee qaamnummaa mootummaatu warreen mootummaa kana jala dalagan dirqamaan akka mootummaa waliin ta'aa jiranii nuuf ibsa jechuudha. Maaliif mootummaa waliin jiraatanii dirqamni waan itti kennameef malee jaalatanii akka mootummaa kana waliin hojjechaa hin jirre badii mootummaan kun uumaa jirullee waan beekanillee fakkaatan jechuudha. Kanuma irratti akkuma beekamu torbaan kana buqqaatii naannoo Wallaggaa keessa fi naannoo adda addaa Oromiyaa keessatti uummata keenya goolaa jiru qabeenya isaanillee samamaa jiru irrattillee wanti kun qabeenyi deebi'ee jedhamee kan odeeffamaa ture. Qabeenyi faannoo Wallagga keessa uummata harkaa guurteellee deebifamee jedhamee kan odeeffamaa turellee soba ta'uu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Akkasumallee namoonni hedduu wal harkaa fuudhanii dubbataa jiru. Namoonni baay'een immoo qaama mootummaatii fi miidiyaa mootummaarraa kan ta'e jechuudha. Qabeenya kana deebisee jira. Makalaakayaan iddoo sanitti bu'ee qabeenya uummataa deebisee jira jedhanii kan oofaa jiran hundumtuu sobaa. Uummanni hanga har'aa booyaa jira warri horroo guduruu Wallaggaa keessaa buqqa'e jechuudha. Daawwattoota keenya kanallee asumatti xumurree bira darbina. Isa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed amma gadi dhiise maxxansiise kana jechuudha. Akkasumallee ajjecha Komaandar Geetaachoo Bazzuu kanallee mee bal'inaan isinii qooda. Jawaar Mohaammed akkas jechuun barruu gabaabaa fuula FB isarratti sa'aatii muraasa dura maxxanse jechuudha. Silaa lubbuun namaa kanuma qaama ishii ta'eeyyuu bilxiginnaa biratti gatii hin qabuufi malee dhumaatiin tibbana darbe yookaan torbaan darbe kana waan garaa nama nyaatu torbaanota lamaan darbe kana qofa milishaa poolisii riippii fi farra riphee loltoota walumaa galatti namoota 600 caaluutu dhumate. Dhumaatiin kun kan mudate naannolee Finfinneerraa kiloomeetira 100 kan hin fagaanne yookaan kan hin caalle akka ta'an ni beekama. Isaan keessaa kan gara Finfinneetti dhiyaatanii jiran keessaa dhumaatiin kun kan keessatti geggeeffame naannoo dhumaatiin kun keessatti geggeeffame jechuudha. Maqaa isaanillee tarreessee jira. Shawaa Kaabaa, Kuyyuu, Ganda Uyyee akkasumallee Ganda Uyyee Goosee jedhamu achuma Shawaa Kaabaa, Daagam Alii, Dooriitti, Shaggar, Sulultaa, Ganda Heexoo, Shawaa Bahaa, Aanaa Booraa, Ganda Laafessaa, Garmajjii jedhamutti, Shawaa Lixaa, Gadabarat, naannawa
kachisti dhiigni ilmaan hiyyeessaa lafarra lola'ee warra wareegaman keessa ajajaa humna addaa Oromiyaa Buleessa Kumaandar Geetaachoo Bazzuu keessatti kan argamu awwaalli isaa har'a Bishooftutti raawwatamaa akka jirullee ifoomsee jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadii itti dabaluun maatii isaatii fi firoottan isaafleef jajjabina akka hawwullee ibsee jira jechuudha. Gadda isatti dhagahamellee haala kanaan ibsee jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadii nulleen asumaan jechuudha. Ajajaa humna addaa Oromiyaa Buleessa Geetaachoo Bazzuu gadda nutti dhagame asumaan ibsuu barbaanna jechuudha. Maatii fi firoottan isaa hundumaa jajjabina sabri waaqni isiniif haa kennu isiniin jenna. Isallee biyyoon sitti haa salphattu gaaleenca keenya deemtee jirta. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argitan akkuma suuraa isaa kana asirratti argitan jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebiin ajajoonni waraana raayyaa ittisa biyyaa hin dhofama malee ajajoonni humna poolisii Oromiyaa humna addaa hundumtu jechuudha. Yeroo hedduu kan balaan irra ga'ulleen isaanuma kan rakkoon guddoon irra ga'ulleen isaanuma. Wanti kuni dhibbaan dhibbatti namni har'allee fudhatuu baatu wanti Jawaar Mohammad maxxansuu fi dubbatu jaalannus jibbinuus siyaasaaf haa jibbinu malee jechuudha. Wanti Jawaar Mohammad dubbatu ni bubbulus dhugaan jirtu gadi ba'uu hin ooltu. Akkasumallee waanuma dhugaa lafa jirtu daataa dhugaa lafa jirtu qofa kan inni baasee maxxansu jechuudha. Namoonni 600 kun akkamitti dhume jettanii akkamitti osoo hin dhagahin namni miidiyaa kanaa fi lafarratti illee hin dhagahin akkamitti dhume jettanii yaaduun keessanillee hin hafu jechuudha. Garuu akkaataan namni kun itti dhumu fakkeenyaaf kun amma daataa torbaan lamaan darbe keessa walitti qabame gulaalameedha malee waan guyyaa tokkotti ta'e osoo hin ta'in milishaa yoo du'ellee eenyutu maqaa isaa kaasee hima sigalee poolisii yoo du'ellee eenyutu maqaa isaa kaasee hima bar hawaasaatu irra maqaa qaba amma akkasitti hubadha kana hubadha. Kanaafuu poolisiin tokko yoo du'e yoo hawaasni dhiiga isaa san kaasee hiriira bahee waa'ee poolisii sanii hin dubbatini mootummaan dubbatu hin jiru jechuudha. Kan ifa ta'ee beekamu qaba. Silaa dhiiga namaa kan barbaadu mootummaadha. Amma immoo biyya keenya keessatti dhiiga namaa barbaadu miti sigalee namuma du'ee namni maqaa kaasuun iyyuu seeraan nama gaafachiisuu jalatti waan nama dhaleessitu fakkaataa jirti jechuudha. Hundumaafuu warreen milishaa keessa jiranii fi humna poolisii addaa keessa jiranillee akkasumallee raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranillee waa'ee kanarraa barreeffama kanarraa barnoota guddaa akka fudhatanii fi akkasumallee gorsa guddaa akka irraa fudhatan abdii qabna. Maaliif namni du'a obboleessaa bakka argee kan ufillee bakka argee jedhan yookaan kan ufilleetti yaaddatuu qaba akkuma jedhan san jechuudha. Har'a poolisiin akkana dhumte tuni karumarra isin irra jirtan kanarra osoo jirtuu dhumte milishaan irra kanatti kaleessa dhumaa turte tuni karuma isin irra jirtanii fi boru itti deemtan kanarra osoo jiranuu dhuman osuma mootummaa kana ajajamanu osuma bishaan jalatti guuranii biqiltuu isaa guddisaa jira osuma biyya keenya guddisna jedhani ufiifuu darbanii biyyatti dabalamanii jechuudha. Kanaafuu jechuudha saba keessaa baatan saba irraa dhalatan saba irraa nyaatan saba irraa baratan fixuu fi saba irraa baratan ni nyaatanii sadarkaa kana geessan saba irraa dhalatan miidhuurraa hanga isiniif dandame rakkoo hawaasa kanaa mootummaa biraan geessanii hanga dandeessan dhiibbaa mootummaa irratti godhutu isinirra jiraata malee ummata miidhuun ummata cunqursuun waa tokko bakka tokkollee isin hin geessitu jechuudha. Kanuma jennee asiin xumura jechuudha. Dabalataan akkuma beekamu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad guyyaa darbe Abbayaa hidha guddicha Abbayaa yookaan biyyoonni biraa Naayil jechuun kan yaamtu eebbisanii gammachuu guddoon eebbisaa akka turan ni beekama jechuudha. Kana irratti uummanni Arabaa miidiyaan Arabaa hedduun kanneen akka Aljaziiraa hedduutu ibsa baasaa turan jechuudha. Akkasumallee Masriin mootummaa gamtoomanitti waraqaa barreeffatu ni yaadatama jechuudha. Ibsa isaan baasan kana miidiyaan Itoophiyaa tokkolleen akka isaan irratti ibsa hin baafne yookaan akka isaan irratti miidiyaan ajandaa tokkollee akka isaan irratti hin uumne akka isaan hin gabaafne gonkuma akka miidiyaa irratti hin gabaafne hin dhoowwanii jechuudha. Mootummaan ni uggure jechuudha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Daawwattoota keenya Abbaay eebbisiisuun yeroo mootummaa kan keetii keessatti eebbisiisuun siif carraa guddaadha. Akka xiinxala kiyyaatti waraqaa san yaada isaan baasan tuffatullee ni fakkaata. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa nama tuffatu gaafa waan takka tuffatu waan san bakka keerin gootu biruma darbita jechuudha. Usteetuma laalteetuma dhiista maaliif humaanan gootu waan beektuufi jechuudha. Garuu
Abiyyi nama akkasitti waan kana miidiyaaleen tokkolleen hin gabaasinaa jedheeti bira tare jechuudha. Dhugaa bakka sanii nan dinqisiifadhe maaliif gaafa silaa miidiyaan biyya keenya ol kaasee hafarsee maal jedhe isaanillee daran ibsa baasaa waan biratti waan deemaniif calleessi dubbii waa lamatu fixaa jedhanii ni beektanii mitiiree kana waa lama fixaa jedhanii takkiin dhiifamaan waan san bira darbuu yookaan calleessan bira darbuudha. Walumaa galatti Dr. Abiy Ahmad dhugumatti nama siyaasan bilchaataadha. Akkana ibsa warri Arabaa baase kana jalaa cal'isuun ija itti kennuu dhabe fuula itti kennuu dhabe useetuma bakka miidiyaan biyya keessaa tokkolleen akka hin gabaafne dhoowwuun kuni ani baay'ee gaariidha jedheetiin fudhadha jechuudha. Akkuma beekamu dhuma irratti kan isiniin jedhe mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan Keeniyaa yeroo abbaa eebbifamu irratti waan adda dalagan jechuudha. Abiyyiin duubaan dhufu qaama isaa shukkuumaa fi ture jechuudha. Viidiyoo san yoo argitan hin beeku please barbaadeen dhabe viidiyoo san gaaf dura laaleetuma irra darbe asirratti isiniif hin maxxansa jedhee viidiyoo san barbaadeen dhabe jechuudha. Kanaafuu namoonni qabdan komentii jala walii kaayaa qaama isaa shukkuumaa ture jechuudha. Abbichuun abbaa malaa Keeniyaa fi mootummaan Itoophiyaa michuu guddoo walitti qaban jechuudha. Michummaa guddoo walii uumanii jiranii inuma akka gaatana dura Eeretiraa fi akkuma tana dura Eeretiraa fi Itoophiyaa wal fuutee boodarra nikaa wal hiite guyyaa sargii nu dhossanii gaafa hiikaa nutti himansaniitti jechuudha. Yoo isaanillee amma isaan immoo guyyaa sargii kana nutti himanii guyyaa wal hiikallee akkanumatti akka nutti himan abdii qabna. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota keenya kana fakkaata oduun keenya gaggabaaboon irra isiniif qindeessine guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oroman subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Gama peejii Facebookaa Oxygen Media Network illeetiin namoonni nu hordoftan follow godhuun yaada keessan komentii jalatti nuuf kaa viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina daawwattoota keenya sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.